yeroo tokkotu abbaa manaa fi haati manaa wal lolanii abbaan manaadha manatti araaramuu barbaada haati manaas abbaa manaatti araaramuu barbaaddi garuu maal jedheen itti araaramaan isaa gadi jetti innis immoo isheedhaa gadi ammaafan itti araarama jedhanii intinii keessa galan beektu otuma jedhanii gidduu kanaan abbaan manaa itti araaramuu barbaade waan godhu wallaalee jiru mitiiree wanti fedhii sun gaafa haftu haati manaas akkasuma itti araaramuu barbaadde garuu akkaataatti araaramtu dhabde sana booda gaaf tokko abbaan manaa maal godhaa gola seenee baldirii isaa cufateet jilbeenfatee waaqa kadhachuu jalqabe akkas jedhee kadhatenis yaa waaqayyo maaloo yaa rabbi akkuma taate ta'ee haadha manaa koo qabii fi diinatti araarsi maaloo yaa rabbi jedhee jilbeenfatee otoo inni kadhatu haati manaa gola keessa teessee dhaggeeffatti suuta dhokattee jechuudha otoo inni kadhatu gaafa kanatuma dhaggeeffattu inni yaa rabbi akkuma goote godhi haadha manaa kiyya qabii fi diinatti araarsi gaafa inni jedhee ameen jedhee lafa jilbeenfatee ol qabu haati manaa maal goote gaariidha yaa waaqayyo hin barbaadu nan qabini nagadhiisi hin barbaadu inni araaraman nagadhiisi itti araaramu hin barbaadu nagadhiisi yaa waaqayyo jechaa dhatteetu hammattee itti araaramtee sababa kanaan walitti deebi'anii isiniin jedha yoo isinitti tole viidiyoo kana laayik godhaa galatooma.